uffanni kiyya. Yaa uffanni ishiin uffatte wallahi. Duuba ijoolleen si bitanii ishii bira si sheeka bira ustaaza bira si kaan ati duuba wayii dheettee fudhattere ati itti buuttee. Maalli amaan jiran bari inni abbaa isoo jira itti. Jana dhiisi bakka jira kana irraanfadhu. Ibsa uffanni ishiin uffattee jirtu kun uffata kiyya lingara kanalla uffata kiyya. Afaan gadi maashi uummanni sassaabu wallahi uffata kiyya laatu. Eessatti uffata kee? Wallahi ani kan ijoolleen naa bitanii isa bira naa teechisan wallaa ani garuu ta'eera jechuudha. Jaarsa kiyya karaa fuulduraa dhaga'ee waa sitti hima gadi dhaabbadhu fiigii waa sitti hima rabbi sabrees yaa kennu. Ani irra hin dhufu garuu narratti immoo sadi si fuusa jechuudha. Arfan shari'aan jedhi sana guuttattee teessa. Arfan shari'aan jedhi sana guuttattee lama asiin keessa yedduu keenya keessa teessa jechuudha. Summee maaliif jaartii hangafa ta'uu barbaade gaafa jettanu na gaafattanu tokkoffaa waan jaarsa kiyya fuusiseef jaarsi kiyya na jaallata. Lammaffaa masaanuun kiyya waan jaarsa kiyya jaraa qoodeef na jaallatu. Sadaffaa ilmoo hangafa waan hin argadhuuf nan kabajama jechuudha. Mootummaa biyya bulchu fakkaatee taa'aa jira. Mootummaa biyya bulchu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya. Wallahi guddiidha dhugaa rabbii waan nama kolfisiisuudha. Kolfuudha gabarana kolfuudhuma. Tokkoffaayi booniyyeen irraa sagaleessa koomentii barreessite malee ibsaanii dawwalee fi jechuudha dawwalee haasofsiise. Wayi inaafaa dhugaa rabbii dhugaadhuma warri inaafaa qabanii siluma maaliif dafanii jaarsa isaanii biran naqani. Amma booniyyeen inaafaan ajjeesaara dhugaa rabbii uffanni isheen uffattu iyyuu uffata kiyyadha. Uffata namoonni hiriyoonni kiyya bitanii isa bira naa geessanii keessa baatee uffata kiyya uffataa jirti inaafaa kana jedhamu laala. Ibsaan bilbilee fi maaf sagaleen irraa waraabda jettee iyyuu ramshaa godhaa jirti jechuudha. Garuu ammoo wanti na dhibee jechuudha. Erga dhugumaan jaallatti ta'e sila maal hojii nama biraa haasofsiisuudhaatti dhugaa rabbiiti nama bultiin kun jechuudha. Bultiin jaallatanis jibbanis nama tokko eeganii kaa hidhame jedhamanii amanamtummaa barbaada bultiin. Bultiin amanamtummaa barbaada jaalala qulqulluu barbaada malee jaalala asiin sin jaalladha tokkoon jechaa asiin nama biraa immoo galgala haasofsiisaa buluun dhugaa rabbii haraama. Garuu ammoo sababa ta'ee rabbiin adda isaan baase nullee dhugaa rabbii warra keenyarra waan gaarii nuuf haa kaa'u. Maaliif rakkoo isaan hin beeknu dhugaa jirtu kan beeku rabbi jechuudha. Kanaaf iyyuu garuu ammoo amma yeroo haasa'aa jirtu inaafaan ishee ajjeese. Utuu kanaan dura daftee galte ta'e isheen durmaa daftee hin heerumin. Wanti fedhe dhufu mubaarakillee galii wanta barbaachisu yoo sii gooneen fuutaayii siif galtu sii galchinu jennaan eeyyee naa galchaa jedhe ustaasni. Gaafa sanaa ani barbaadu ani nama dalagatee buluudha ani nama kanaadha jette. Har'ammoo gaafa inni ishee eegee dadhabee ruuyin keessaa ba'uu gaafa qabu offisaa kan biraa gaafa fuudhu alan ammoo uffanni isheen uffattu iyyuu uffata kiyyaa. Akkamitti uffata isheen uffattu isheen Dubaayii jirti. Booniyyeen Dubaayii jirti. Ustaasni argee jira. Eessatti uffataadha mana uffatte mana tokko keessa jiranii uffata tokko uffatu moo? Uffata gwaadanyaan hiriyoonni kiyya naa bitanii achi naa kaa'an uffatte. Yoo jaartii taateef uffatte kaasila isheen hin uffanne garuu carraa ta'ee rabbi ishee bira dabarsisichi maal godha mala. Amma dhugaa rabbumti hiree ishee fa baasu dhugaa yeroo kamiyyuu rabbi hiree ishee fa baasu jenna nuti maaliif isheenis miidhamuu isheen fedhu. Nus namadha waanta ta'eef namni tokko miidhamuu isaan fedhu nama kamiyyuu haa ta'u. Garuu utuu miidiyaa kanarraa dhaabbatte jechuun bakka utuu heerumte ustaasis nama guddaa ta'e jaarsi isaa yoo achi as baasellee xurungatee ishee miira keessa galchuu baatanii amma booniyyee miira keessa galchanii amma inaafaa keessa galchanii inaafaan isheen jettu wayyaa kiyya uffatti uffata kiyya uffataarti anatu iyyuu fuusise jedhaa turte anatu fuusise anatu kana godhe jedhaarti mee akkamitti bira hin jirtu jaarti kiyya miti jedhaa jira akkamitti fuusistere
Duraanis anatu fuusisa jedhaa turte. Amma immoo onnee kee anatu fayyisa jette. Otoo inni jaartii qaba amma immoo inni immoo har'a utuu na barbaadde sila maan dhufnii. Kanaan dura ammoo akka kanatti na cinqitaa. Lamuu waliin arginuu jedhee feesbuuk irratti gadhiise jechuudha. Har'a koomentii hin qabdu achi jala hin jirtu. Maaliif koomentii barreessuu hin dandeessu biloogii ishee godheera bakka inni. Bultii kiyya hin dhaabinii, bultii kiyyarraa dhaabbadhu, bultii kiyya hin diiginii, bultii kiyyarraa dhaabbadhu jedhee booniyya rabbiin ati obboleettii keenya rabbiin hiree gaarii siif haa kennu. Dhugaa rabbii hiree gaarii isheedhaaf haa baasu. Ustaazan mootuu dhiifte bareedaadharraa utuurraa dhaabbatte bultii jaraa keessaa uffata ishee anatiyyuu maaloodha. Uffati ani beekaan hin dubbadhu malee uffanni isheen uffattu uffata kiyya akkamitti uffata ishee uffatti. Isheen sun riskii ishee rabbi isheedhaa kennuu jiraatti. Isheen amma booniyyeen illee riskii ishee jiraatti. Uffata ishee akkamitti uffatti. Jireenya ishee akkamitti jireenya namaa jeequun gaarummaa hin qabu rabbi sin jaallatu. Garuu ammoo amma kana hundaa kan nama hundaa sosochoosaa jiru. Ustaazum dachas ba'anii jaartii isaaniitiin na dhungadhachuu balleessanii yaada namoota baay'ee iyyuu kan dubbisnetti koomentii namoota otoo asirra baatanii wal dhungachuu dhiistanii otoo asirra wal baasuu baattanii keessoodhumatti haa ta'uu jedhanii dubbachaa turan. Dhugaadhumatti immoo wanti kun isaanirraan eegamu dhugumatti ustaazarraa kana booda ustaazii erga ta'anii jaartii isaanii yoo fidanii dhufanii viidiyoo masikeendii muraasaan uummata amma kana mataa gala gaggeessuun uummata jeequun gaarummaa hin qabu. Yoo dhufan taa'anii nagaadhaan uummata nagaa gaafatanii maal jedhanii haasaa nama guddaa haasa'anii akka nama guddaatti haasa'anii bahuu qabu. Kana booda isaan nama bultii ijaare jechuun nama guddaadha. Innaa kanaafuu badii kan qabu tokkoffaa irratti ustaazuma nama beekaadha jedhanidha. Maaliif badii qabaa? Viidiyoo bicuu gadhiiseetiyyuu waanuma xinnoo ishee viidiyoo gabaabaa kana jaartiinis lafuma kaatee itti maramtee asiin xambaatte goote dhungannaadhaan. Isa booda booniyyeen illee lapheensa sosocho'e gaala. Hin sosocho'e malee maanni inuma battaname dhugaa rabbi ishee gargaaru malee. Silamaa daftee hin naqinii, silamaa jaarsa ishee bira hin naqinii, sichi wanti godhamu hin jiru. Nagaatti booniyyee siin jenna habiibti.